Oruwan sportii maddeen alaatti qindeeffanneettan darba Premier League England derbii London Chelsea taphattoota hanquun taphachuun dursaa liigicha Arsenal waliin qixa bahe. Dursaan taphattoota Chelsea Reece James kilabiin isaanii morkii waancaa keessa jiraachuu himee jira. Liverpool fi Manchester Unitedis injifannootti deebi'anii jiru. Samuel Jones. Chelsea not hanging about with the corner. Flicked on the front post and flicked in. Thiago Silva. Tabajuma torbe kuda sadaffaa Premier League Englandin Stamford Bridge Chelsea daqiiqaa 50 oliif taphattoota 10 taphatus dursaa liigichaa Arsenal waliin qixa ba'e. Boqonnaan dura kilaboonni lamaanuu balleessaa fi tapha humna makateen yoo taphatan abbaan murtee taphichaa Anthony Taylor kaardii 6 taphattootaaf kennan. Bara kana kaardiin boqonnaan dura kenname olaanaan 4 yoo ta'u inni kun riikardiidha. Kana keessaa Moises Caicedoon daqiiqaa 38 farratti balleessaa ulfaataa Mikel Merino irratti hojjeteen Anthony Taylor VAR ilaaluun kaardii diimaadhaan dirreedhaa baasan. Arsenal taphattoota sararatti isa gidduu dhaabbiin fayyadamu keessaa Gabriel Magalhaes dursee dhabeen alatti tapha kanaan William Saliba miidhamaan dhabuun ittisa gidduu irratti Christian Mosquera fi Piero Hincapié qindeessuuf dirqame. Erga bara 2021 as Magalhaes fi Saliba malee yoo taphatu yeroo lammaffaaf ta'uudhaan galmaa'e. Boqonnaa deebii daqiiqaa 48 farratti kubbaa rogaa Arsenalittiin beekamurraa Chelsea carraa argate Trevoh Chalobaan addaan itti bu'ee galchuun Blues akka dursu gargaare. Arsenal akka durii kubbaa dhaabbateetti suurratti jabaa waan hin turreef Chelsea carraa dursu argate. Ta'us lakkoobsa 9 irratti taphachaa kan ture Mikel Merinoon kubbaa Bukayo Saka irraa argate galchuun Gunners gara morkiitti deebise. Taphataan ittisaa Chelsea Marc Cucurella yeroo 4 balleessaa Bukayo Saka irratti hojjete kaardii akeekkachiisaa waan qabuuf Saka dhaabuu hin dandeenye. Taphni kun qixaan yoo xumuramu Arsenal qabxii 30 liigicha dursa. Garaagarummaan sadarkaa lammaffaarra kan jiru Manchester City waliin qabu gara 5tti dhibbateera. Chelsea qabxii 24 sadarkaa sadaffaadha. Torbee tokkotti Tottenham, Bayern Munich fi Chelsea waliin kan taphate Arsenal torbee cimaa ture jedhe Mikel Arteetaan. Tapha kanaan injifachuu qabnus hin dandeenye sararatti isa gidduu irratti taphattoota tapha cimaa irratti waliin qindaa'anii hin beekne fayyadamne nu miidheera jedhe. Garuu Arsenal taphattoota miidhamarra turan keessaa Victor Gyökeres gara dirreetti deebi'eera. Ga'umsi Chelsea mul'isee morkii waancaa keessaa akka jiru akeeka jedhe dursaan taphattoota Chelsea fi taphataa cimaa taphichaa jedhamuun kan filame Reece James. Leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan caalmaa fudhannee taphanneerra garuu kaardii diimaan taphataa tokko dhabuun taphicha jijjiire akkasis ta'ee garuu taphattoonni koo ga'umsa addaa mul'isan jedhe. His moment. Liverpool gara staadiyeemii London imaluun West Ham mo'achuun gara injifannootti deebi'e. Arne Slot tapha filannoo taphattoota isaanii irratti jijjiirama taasisaniin Mohamed Salah teessoo jijjiirraarra kaa'uun taphicha eegalan. Paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 25 Liverpoolitti makamus ga'umsarraa eeggamu mul'isuu kan dadhabe Alexander Isak Premier League'dhaan goolii isaa jalqabaa Liverpoolii galche. Goolii isaa galcheef haala mijeessuun kan kenne Cody Gakpo goolii biraa dabaluudhaan Liverpooliin gara injifannootti deebise. Shaampiyooniin liigichaa Liverpool taphoota Premier League 8 darban keessaa lammaffaa injifachuu isaatiin qabxii 21 sadarkaa 8ffaatti ol dhufeera. Manchester United gara Selhurst Park imaluun uffamuurraa ka'uun goolii 2-1 Crystal Palace injifate. Boqonnaan dura Palace caalmaa fudhatee taphateen peenaalitii argate Jean-Philippe Mateetaan galchuun dursa qabachiise. Boqonnaa deebii Joshua Zirkziin kubbaa Bruno Fernandes irraa argate galchuun The Red Devils gara taphaatti deebise. Sana booda kubbaa dabbii Bruno Fernandes ceesise Mason galchuun Manchester United erga bara 2020 staadiyeemii kanatti injifannoo jalqabaa akka argatu gargaare. Manchester United tapha 3 booda gara injifannootti deebi'uun qabxii 21 sadarkaa 7ffaadha. Aston Villaan goolii Babukar Kamaraan galcheen Wolves injifachuun sadarkaa 4ffaa isaa cimsate. Brighton gara City Ground imaluun goolii 2-1 Nottingham Forest irraa aaneera. Sanbata Manchester Cityin goolii Phil Foden
2 fi Gvardiol galcheen goolii 3 fi 2 Leeds United injifate. Tottenham Fulhamin goolii 2 fi 1 mo'ame. Brentford goolii 3 fi 1 Burnley, Sunderland goolii 3 fi 2 Bournemouth, Newcastle goolii 4 fi 1 Everton injifataniiru. Manchester United early in the second half. Real Madrid taphoota leegichaa 3 walitti taansuun qixa bahuun dursummaa leegichaa Barcelonaadhaaf dabarse. Leenjisaan Real Madrid Xavi Alonsoon tokkummaan gara fuulduraatti maluu qabna jedhanii Abubakar Abdallaatu qindeesse. La Liga Spain Real Madrid taphoota 3 walitti taansuudhaan qixxaanii oboo Barcelonaan taphoota 4 walitti taansuudhaan injifatee liigicha dursuu eegaleera. Tapha torbee 14ffaatiin Real Madrid kaleessa dirreen alatti morkii Girona waliin taasisee goolii tokko qixxaan xumure. Gironaan taphataan lammii Morocco Azzedine Onehi daqiiqaa 45ffaatti goolii galcheen 1-0dhaan dursuun boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii balleessaa Vinicius Junior irratti raawwatameen penaaltii Real Madrid argate. Kylian Mbappeen daqiiqaa 67ffaatti goolii qixxeessituu galcheen taphichi tokko qixxaan xumurame. Lammiin France Mbappeen taphoota 19 goolii 23 kan galchee yoo ta'u sana keessaa 14 La Liga Spainin kan galcheedha. Xavi Alonso leenjaa kan jiru Real Madrid liigichaan taphoota 3 mo'achuu dhabuun leenjisicha dhiibbaa keessa seensaa jira. Alonsoon taphichaan booda yaada kennaniin tokko taanee fuulduratti imaluu qabna. Taphoota hedduutu nu hafa, taphoota mo'achuun nu barbaachisa jedhani. Taphichaan balleessaan Rodrigo irratti hojjetame abbaa murtee VAR ilaaluudhaan murteessuu qabu ture jechuun taatee qabxii taphaa jijjiiruu maltu turte jedhani. Tapha birootiin kaleessa Sevillaan Real Betis simatee deeggartoota isaa fuulduratti 2-0dhaan mo'ame. Espanyol 1-0dhaan Celta Vigo, Villarreal 3-2 Real Sociedad mo'ataniiru. Dani Olmo is through on goal and surely Dani Olmo with the third. Sanbata Barcelonaan tapha Alaves simateen Dani Olmoon goolii 2 galcheen injifannoo kilabichaatiif gahee olaanaa bahe. Leenjisaan Barcelonaa Hansi Flick midhamarraa kan deebi'e Rafinha jalqabarraa eegaluudhaan fayyadamani. Ronaldo Araujo fi Frankie de Jong midhamaan hin taphanne. Abbaan dirree Alaves daqiiqaa 1ffaatti goolii Pablo Ibanez galcheen dursuu eegaleetii ture. Ta'us Lamine Yamal kubbaa Rafinha irraa argateen goolii qixxeessituu Barcelonaaf galche. Dani Olmoonis gooliiwwan 2 dabaluudhaan kilabiin Kaatalaan taphoota liigichaa 4 walitti taansuudhaan akka injifatuuf gargaare. Barcelonaan qabxii isaa 34 gaachuudhaan qabxii tokkoon Real Madrid caalee liigicha dursaatii jira. Atletico Madrid gooliiwwan 2 Alexander Sorlus galchee 2-0dhaan Real Oviedo mo'ate. Athletic Club 2-0dhaan Levante injifateera. Taphni Mallorca fi Osasuna 2 qixxaan xumurame. To the penalty spot, Sorloth will fall to him again. 2-0 Atletico Madrid, a brace for the Norwegian inside the opening 25 minutes. We were anticipating a Sereetiliin morkiin shaampiyoonummaaf taasifamaa jiru ammas cimeetti fufee jira. Tapha torbee 13ffaatiin morkiin istaadiyoo Olompikootti Roomaa fi Naapoolii walitti fide injifannoo Naapoolii goolii 1-0dhaan xumurame. Kubbaa Rasmus Højlund mijjeessee kenneef David Neres goolii injifannoo Naapoolii daqiiqaa 36 irratti taphataa galcheedha. Shaampiyoon dorgommichaa Inter Milaanis gooliiwwan 2 Lautaro Martinez galcheen dirree isaatiin alaa goolii 2-0dhaan Piizaa injifate. Leegicha AC Milaanii fi Naapooliin qabxii 28 walqixa qabaachuun sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irratti argamu. Inter Milaanii fi Roomaanis qabxii tokko qofaa wal caaluun sadarkaa itti aanu qabatanii jiru. Premier League Ethiopia torbee 8ffaan kaleessa Stadium Finfinneetti taphni kilaboota naannoo Tigraay walitti fide injifannoo Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraatiin xumurame. Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraat goolii 1-0 Maqalee Sabaa Indartaa injifate. Liigichi erga eegalee tapha tokkos kan injifatin kilaboonni lamaan injifannoo jalqabaa galmeessuuf morkii jabaa taasisanii. Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraat daqiiqaa 15ffaa irratti goolii Geetnet Tasfaayee galcheen tapha torbaan booda bara kana yeroo jalqabaatiif mo'ate. Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraat irraa Daawit Gabruu daqiiqaa 68ffaa irratti kaardii maadhaan dirree dhaabahe. Gama Maqalee Sabaa Indartaatiin Bonaalii daqiiqaa 98ffaa irratti kaardii maadhaan dirree dhaabahe. Tapha booda leenjisoonni garee lamaanii yaada kennaniiru. Leenjisaan Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraat Girmaa Taaddasaa injifannoon kaka'umsa nutti horaa jedhani. Leenjisaan Maqalee Sabaa Indartaa Geetaachoo Daawit carraa goolii uumuu irratti hanqina akka qaban dubbataniiru. Taphni biraa Staadiyeem Finfinneetti taphatame isa Faasilii fi Walaayittaa Diichaa gidduutti taphatamee fi goolii tokko qixaan xumurameedha. Liigichaan baran tapha tokkos kan hin mo'amin Faasil
Faasel Kaleessas Walaayittaa Diichaa waliin qixa bahuun dursaa liigichaa buna Sidaamaatti qixxaate. Faasel goolii Daagima Waqaa daqiiqaa 42 irratti galcheen dursa qabatus boqonnaa deebii daqiiqaa 51 irratti Masaay Salamuun goolii galcheen Walaayittaa Diichaatti qixxeesse. Leenjisaan Faasel Yohaannes Saaleem taphataa tokko kaardiimaan dhabnus nuti ittisuu caalaa gara fuulduraatti deemnee taphachuuf yaallee jirra jedhanii. Kan Walaayittaa Diichaa Masaay Tafarii hanqinoota boqonnaa dura ture boqonnaa deebii fooyyessinee qabxii tokko argannee jirra jechuun dubbatanii. Tapha Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphatameen Bahar Daar daqiiqaa 82 irratti goolii rukuttaa peenaalitii Masaay Aganyoo galcheen Madiin Itoophiyaa mo'ate. Shaampiyooniin liigichaa Madiin Itoophiyaan taphoota 5 darbe keessaa tapha tokko qofaan mo'ate. Liigichaanis qabxii 8 sadarkaa 14 irra jira. Daggaa Raggizaawwan kan leenjuu Bahar Daar qabxii 12 sadarkaa 12 irra taa'eera. Staadiyeemii Hawaasaatti taphni kilaboota jajjaboo liigichaa Adaamaa fi Itoo Elektiriik walitti fide goolii malee goolabame. Liigichaa irratti dhufuun taphoota 3 keessummeessuun oola. Staadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 7 irraa eegalee Mirra Gannat Shireen Hawaasaa waliin taphata. Torbee torbaffaan Faasiliin kan mo'ame Hawaasaan gara injifannootti deebi'uuf yoo morkatu Mirra Gannat Shireen ammoo injifannoo torbee torbaffaan argate itti fufsiisuuf taphata. Achuma Staadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 10 irraa eegalee dursaan liigichaa bunni Sidaamaa shaampiyoonii bara 2016 Baankii Daldala Itoophiyaa waliin taphata. Barana taphoota torbee torbaa keessaa 5 injifachuun tapha tokko qofaan kan mo'ame bunni Sidaamaa barichaan garee tapha tokko qofa injifate Baankii waliin morkiin taasisuun eegama. Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti bunni Itoophiyaa Hawaasaa waliin taphata. Liigicha bunni Sidaamaa fi Faasel qabxii 16 qixa qabaachuun goolii wal caalanii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irra jiru. Itoo Elektiriik qabxii 15 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Dorgommiin Pirimeer Liigii Oromiyaa bara 2018 kaleessa Istaadiyeemii Magariisaa Sallaatti eegale. Liigiin kun guddina kubbaa miilaa naannichaa fi biyyaaf bu'uura guddaadha jedhamee jira. Andinnat Birhaanuu gabaasa dabalataa qindeesse. Bara darbee kilaboota 11 hirmaachisuun kan eegalee Pirimeer Liigii Oromiyaatiin baranaa kilaboota 14 turmaata. Inumaayyuu baranaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa kilaboota 17 dorgommichaaf karoorfatus Jimmi Abbaa Jifaar Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fi Yuunivarsiitiin Dambidolloo dorgommichaa raafuun kilaboota 14 hirmaachisuun kaleessa eegale. Marsaa jalqabaa liigichaa kun guyyoota 45 fi Istaadiyeemii Asallaatti kan dorgomamu yoo ta'u marsaa lammaffaan immoo Istaadiyeemii Wallaggaatti itti fufa. Sirna baniinsa dorgommii kanarratti kan argaman kantiibaan magaalaa Asallaa Obbo Simee Tsaggahee magaalli Asallaa dorgommii kana keessummeessuun faayidaan argattu dachaadha jedhanii. Qabeenya qabeeti kan dhufe, diinagdeen qabeeti kan dhufe, galiin qabeeti kan dhufe, listiroo irraa kaasee haga hoteelota gurguddootti galii achirraa argamus karaa seera qabeessatiif galii tokko osoo hin dabalin qaala'insa jireenyaa tokko osoo hoteela irratti hin dabalin nus to'annaa fi hordoffiin goona waan ta'eef ijoollee mana isaaniitti dhufan kan akka waan mana isaanii jiranitti simatanii deeggarsaan cinaa isaanii akka dhaabatan uummata magaalaa Asallaatiif karaa guutuu ta'een dabarsuun barbaada. Hirmaattonni dorgommichaa baniinsi gaarii ta'uu eeruudhaan isaanis qophii gahaa gochuun akka dhiyaatan OBN itti himanii. Baniinsi dorgommii kana baay'ee namatti tola. Yeroo amma dura tureerra haala adda ta'eedhaan kan dhiyaatedha. Bataami turuttoli. Ay baay'ee namatti tola. Hundumtiyyuu aadaa mataa isaatiitti kan inni agarsiisaa jiru. Tokkummaaf jaalalli jiru baay'ee namatti tola. Yeroo addaa kana wal dorgommii kubbaa miilaa Pirimeer Liigii Oromiyaa irratti hirmaachuu keenya baay'ee nutti toleera. Qophii goonee dhufne bareeda haala jiru kanaan baay'ee namatti tola. Nurree baay'ee sirriitti qophoofnee dhufne baranaa tapha gaarii taphannee wanna shagaa agarsiisuuf dhufne. Pirimeer Liigiin Oromiyaa kun guddina kubbaa miilaa naannichaa fi biyya bu'uuraa guddaadhas jedhu hirmaattonni dorgommichaa. Baay'ee itti gammadeera irratti argamuu kiyyaaf carraa guddaa qabna. Ba'uuf akka gammadamaa ammoo san gujii maqaa yaamsisuuf carraa guddaa qabna. Dargaggoota baay'ee abdii kutatanii duubatti hafaniif abdii horatanii akka kakaaniitiin garanatti dhufan isaan gochuu danda'a. Ijoollee amma piroojeektii irra jiranuuf illee baay'ee waan gaariidha. Dorgommiin kun akkanatti qophaa'u isaarratti jechuudha. Baay'ee nutti toleeras carraa danuu qabna. Pirimeer Liigii Oromiyaa bara darbeen taphattoota hedduuf carraan uumameera barana sana oliin itti fufuuf karoorfanne jedhanii itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa Obbo Firoomsaa Laggasaa. Bara darbee taphataan 163 sadarkaa guddinaa argatee jira jechuudha. Bara kana immoo dachaadhaan 200 ol akka guddisuu dandeenyu karoorfannee jira jechuudha. Qulqullinaa fi sadarkaa liigichaa fooyyessuuf hojjechaa turuus eeranii. Tapha baniinsaa Pirimeer Liigii Oromiyaa kaleessaa taphatameen aanaan jajuu goolii 2-1 Jimma Abbaa Bunaa injifachuun dorgommicha eegale.
Oruitaan darba dorgommiin kubbaa saaphanaa mo'amtoota Oromiyaa olaantummaa baankii Sikkeetiin xumurame. Dorgommiin kubbaa saaphanaa mo'amtoota Oromiyaa marsaan lammaffaan kilaasteraa Adaamaa kilaboota 8 hirmaachisuun dorgomaa ture injifannoo baankii Sikkeetiin xumurame. Baankiin Sikkeet taphoota taphate hunda injifachuun qabxii 21 waancaa fi meedaaliyaa warqee fudhateera. Kutaan magaalaa Koyyefaccee fi Walisoo wal duraa duubaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan goolabuun meedaaliyaa meetii fi naasa badhaafamaniiru. Haaluma kanaan baankiin Sikkeet Koyyefaccee magaalaa Walisoo kutaa magaalaa Ekkaataafoo Bishooftuu fi hoteelli Naafleet liigii tokkoffaa Oromiyaatti darbanii jiru. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Saaphanaa Oromiyaa obbo Baqqalaa Raasuu kilaasteraa Adaamaa irratti harcaatii kilaboota jiru furuuf ni hojjannaa jedhani. Dorgommichi itti fuun marsaa ittaanuun kilaastera Dambidolloo fi Jimmaatti akka dorgomus ibsamee jira. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa umrii 17 gadi waancaa osoo hin darbin hafe. Hirmaannaa waancaa Afrikaa umrii 17 gadi bara 2026 argachuuf biyyoonni ba'aa fi giddugaleessa Afrikaa 10 qopheessummaa Itoophiyaatiin Finfinnee fi Dirree Dawaatti waliin morkachaa jiru. Tapha walakkaa xumuraatiin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi goolii 3-0 Ugaandaan mo'amuun waancaa osoo hin darbin hafe. Ta'us garichi tapha sadarkaaf Keeniyaa waliin taphatu injifannaan waancaa Afrikaa umrii 17 gadi kan bara 2026 irratti hirmaachuusaa mirkaneeffata. Gareen Itoophiyaa taphoota Ramaddiisaa osoo hin mo'amin 3 injifachuun tokkoon ammoo qixaan xumuruun walakkaa xumuraatiif darbuun isaanii beekama. Tanzaaniyaan ammoo goolii 3-1 Keeniyaa injifachuun Ugaandaa waliin hirmaannaa waancaa Afrikaa umrii 17 gadi argatanii jiru.